Akkam jirtu daawwattoota keenya jirra jirtu kun televezyiinii ONN irraa kan sinii darbu qophii keenya qophii gaaddisa dimokiraasiiti. Qophii keenyi akkuma kanaan dura isinis yaadattan haala yeroo irrattidha kan nuti dhimmoota dimokiraasii, dhimmoota belbeltuu ta'an, dhimmoota misoomaa, hawaasummaa, dinagdee dhugaa lafarra jiru agarsiisuuf uummatallee waa qayyabatanii biyya kanaaf gumaacha qajeelaa akka godhan irratti xiyyeeffannee kan nuti dhiyeessaa turre dhimma Oromiyaa fi Oromoo irratti akkasumas Impaayera Itoophiyaa keessa kan jiru kan Afrikaa gaanfa Afrikaa fi addunyaa irratti wanta ciccimtuu belbeltuu ta'an irratti kan dhiyeessaa turre. Har'a dhimma kana irratti keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheera maarree waliin tura anan deebi'a. Hayyee deebiira dhaggeeffattoota hordoftoota daawwattoota keenya har'a kan mari'annu haala yeroo Oromiyaa fi Oromoon keessa jiranii uummanni Impaayera Itoophiyaa keessa jiran irratti akkasumas haala baruuf barsiisuu Oromiyaa keessaa maal fakkaatu irratti haasa'uuf deemna. Kanaaf barsiisaa tokkoon keessummaa taasifadheera. Barsiisaan koo maqaan isaanii Barsiisaa Laggasaa Guutee jedhamu. Barsiisaa Laggasaa Guutee barsiisaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa tokkooti. Isaan hundi isinitti immoo jechuudha mana barumsaa sakam akka ta'e maarreen waliin tura barsiisaa isin immoo baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eeddani. Isin Barsiisaa Laggasaa Guutee jedhamtu maqaan keessan. Eeyyee sirriidha. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa wayii barsiistuu jedheen dubbadheen ture. Magaalaa kamidha? Magaalaa Bishooftuu. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Bishooftuu barsiiftu. Maal barsiiftu? Baayoloojii. Baayoloojii. Kutaa meeqa? Kutaa 9 wal. Hojiin baruuf barsiisuu kun akkamidha? Bareedaadha. Hojiin baruuf barsiisuu kun gaariidha. Maaliif? Dhaloota qaruu waan ta'eef dhaloota qatu qaramaa wanta haqaatu barsiifamu waan ta'eef hundumti keenya iyyuu baruuf barsiisuu utuu barumsa hin barannu ta'e iddoo kanas hin geenyu. Barnoonni immoo lafee dugdaa biyya tokkooti waan ta'e hojii kana irratti hirmaachuun kan na gammachiisu dhaloota mukorraa kaaseenaan. Kanaaf na gammachiisa. Barsiisummaan hundee guddinaa hundee misoomaati jedhama kan maaf jire? Eeyyee. Ijoollee ammas kutaa 9-12 barsiiftanii kan isin barsiiftan sadarkaa gaarii gahanii deebitanii hojii keessatti gammaddanii jiru? Warra hin barsiise hojiin sadarkaa guddaa kan ga'an hedduu isaanii argina. Anis itti gammadeera. Kan immoo haala harcaatiin garaagaraa jira. Inni kun keessa inni waan hundumaatu jira waan ta'eef ani itti gammadeen jira ijoollee kana barsiise sadarkaa akkasiirraan ga'uuf hoggaan itti dhufaatti barsiisteetta. Ani immoo hojii akkasiirraan jira sadarkaa kanarraan jira gaafa natti himani baay'een gammada magaalaa keessatti gaafa natti. Nam tokko immoo hojii isaa argatee hojii hojjetee xaariin isaa yoo firii baasee fi baay'ee gammada. Amma abbaa fi haati ijoollee horatanii ijoollee guddisanii bakka gaarii yoo geesse sadarkaa gaarii geesseef itti gammadu. Nuti warri gaazexeessitootaaf hojii barnootaa fi hojii bashannanaa kan hojjetuu hin ala waan dhugaa jiru tokko sakattaanee baafnee dhugaan sun mul'atee qaamni balleessa illee yoo jiraate immoo yoo dhugaa sanaaf beekamtii kennee badii isaarraa barumsa fudheera jedhee dhugaan dhokatee ture miidhaan ture sun yoo ifatti bahee tokko tarkaanfiin sirreessaa fudhatame nama gammachiisa. Keessanis akkasuma jechuudha. Akkasuma dhugaan ilmoo waaqaati. Mee amma erga jennee barsiisaan akkamitti mana barumsaa kanatti dhuftammoo eessaa yuunivarsiitii kanaa baatan yookaan jedhu mana barumsaa namni gaafa waa ta'uu barbaadu jira durumaa kaasee gariin immoo hojii dhabee kan itti galuu jira waan tokkotti. Isin fedhii qabdu turtanii yuunivarsiitiidhaaf gaabbifamtanii achumaan galattaniitu baatanii eessaa baatanii yuunivarsiitii kamirraa? Bara 2010 yookiin akka lakkoofsa Impaayeraatti bara 2002 yuunivarsiitii Haromayaa irraan eebbifamee ba'e. Haala baayoloojiidhaan eebbifamee ba'e. Kutaa magadiitti hoggaan baradhusi barsiisaa ta'uun fedhaan. Fedhii makooti barsiisaa ta'uudha. Maaliif barnoota biyya keenyaa kana keessatti gaafa laallu kamtu na nyaachisaa jedhanii baratu malee ani maalan danda'a biyya koo maaleen utubaa kaman danda'eeti yoo waan hin danda'u tokko hojii hin danda'u tokko yoon hojjedhe ofii koof illee hojii kootti hin gammade bu'a qabeessa ta'a hojiin koo. Yoo immoo hojii sana hin danda'u ta'e itti ceephamaan deema. Biyya koofis hawaasan keessatti bu'aa buusuu hin danda'u. Kanaaf akka fakkeenyaatti 93 barataa kutaa 6 ture. 1993 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoota koo hiriyoota koo barsiisa kilaasii matti muuxannoo barsiisummaa cimaan fudhe. Kanaaf barsiisaa ta'uudhaaf baay'een itti gammadan.
achirraa ka'ee filadhee. Keenya isinii ta'uu jira laata duratti akkasiin barsiisaa taatanii hoggaa kan isin barsiisan keessaa yookaan maatii yookaan. Kan fakkeenya ta'u barsiisota tokkooti. Barsiisota tokko keessaati kan jalqaba qubee na lakkoofsiche kan na barsiise barsiisaa Galataa Taaddasee kan jedhamu hoggaa inni barsiisee Ingiliffaan na barsiisu akkasumas immoo haalonni yeroo sana turan 1980moota keessaa haalli barsiisotaa baay'ee nama hawwata ture haalli isaanii barsiisonni sadarkaa sana irra jiran haalli uffannaa isaanii haalli deemsa isaanii miindaan isaanii ta'u malee haala jireenya gaariidha. Ani garuu hoggaa barataa barsiisaa Galataan sirriitti na barsiisan kutaa tokkoffaatti ani akka barsiisaa Galataan ta'a jedheetan. Inni lammaffaan barsiisaa Lijaalim Kitilaa kan jedhamu sirriitti afaan Oromoo barreessuu dubbisuu seera luga eegee kan baradhu kan na godhe bara 1989 barsiisaan kun sirriitti waan na barsiiseef akka barsiisaa Lijaalim Kitilaan ta'a jedheetani baay'ee keessa koo dhufee jecha. Achirraas immoo gaafa dhufu barsiisaa Ingiliffa koonee yaadadhu amma barsiisaa sadarkaa yuunivarsiitii kan barsiisaa jiru barsiisaa koo tokko itti dabalee dhaaba. Barsiisaa Taarraqeenyi Qanaa hoggaa inni barsiisu illee akka barsiisaa sanaan ta'a kan hin jedhu kan akka barsiisaa Almoo Wayyaanaa fa barsiisaa keemistirii kooti kan ta'ani akka isaaniin ta'a jedheetani baay'ee hawwiidha hin duukaa deeman ture. Warreen kun kaka'umsa guddaa naaf ta'aniiru naaf yeroo sana. Saabooda yuunivarsiitiidhaa eebbifamtanii beeksisa biraa barbaachuun deemne isin garuma mana barumsaa beeksisa bootti qajeeltan. Yeroo sana beeksisi hin jiru gaa ani yuunivarsiitii Ramaayaa irraa akkan eebbifameen ministeerri barnootaadhaa carraa kenne. Naannoleenis carraa isaanii gaafa himatan naannoo Amaaraa ture leenjii kan koo. Carraa fuune. Ramaddii moo fuunee baane ramaddii hojiiti. Naannoleedhaaf. Naannoleen kun immoo gaafa fuudheenu ministeerri barnootaa immoo gaafa yuunivarsiitiidhaaf ergu yuunivarsiitiin carraa kana kaasise. Ani yuunivarsiitii naannoo Amaaraan fuudhe carraan koo. Naannoo Amaaraa gaafa fuudhu mucaan naannoo Goojjam tokko Gadaamuu jedhama inni immoo Oromiyaa fuudhe. Kanaafuu na gargaari daraanaan jee na faana deemee na kadhataa ture. Inni Oromiyaa hin feene. Ani immoo naannoo Amaaraa dhaquu hin feene. Sanaafuu Gadaamuu wajjin walii jijjiirree ani gara Oromiyaatti deebi'ee inni immoo gara Amaaraatti deebi'e. Haa ta'u iyyuu malee anaa fi carraa sana jijjiiruun malee naan taane. Maaliif carraan sun jijjiiruun naaf hin taane kompiitara irratti gaafa nuti wal jijjiirree jennu maqaa kan koon Oromiyaatti kan barreessan sana seef naan goone reejistiraara irratti. Kan Gadaamuu garuu seef godhanii fi turanii gaafa sandi godhan kan koo duwwaa ta'e biiroon barnoota Oromiyaadhaa hin qaqqabne agayya 17 19 ba 2003 2012 gaafa 2002 gaafa ni carraa fuusuuf jedhu hoggaan na kan koo duwwaa ture. Kanaaf dhamaatii guddaatu na qaqqabee gara godinaa gaafachuutti dhufe siivil sarvisii godinaa baay'ee gaafa gaan malaamaltummaa hedduu jira. Haala kanatti rakkoo guddaa narra ga'ee deebi'ee dhufee Wallagga Lixaatti deebi'ee mana barumsaa hundee beekumsaa kan jiru magaalaa Najjooti mishinii waggaa tokko barsiise dhuunfaa barsiise jechaadha. Achirraa erga achi Najjoo irraa barsiisee booda waggaa tokko achi barsiisee hiriyaa koo tokkoon qaba kana wajjin baradhe magaalaa Bishooftuu kan jiru inni magaalaa Bishooftuutti naa bilbilee haala jiruun egaa innis magaalaa Bishooftuu jennaan beeksisi magaalaa Bishooftuu irratti 2005 ani garuu 2003 achirraa barsiiseen 2002 naannoo Gambeellaan deeme. Hojii Gambeellaatti eegaluun deeme amma siriyyaan hojiin baradhee qabu jira mucaa naannoo Qellem Wallaggaa tokko vaakaansiin Qellem Gambeellaatti baanaan biiroo barnootaa Gambeellaan deeme isaanis naannoo Itaan gidhattee hojjechuu dandeessaa. Busaan jira inaan jedhanii waan gundaan turaachiin rakkoo hin qabu nan naqan jedhee baay'ee ho'a qilleensi isaa baay'ee dadhabee haa ta'u yooma inni mun jedhee gaafa itti fufee jedhu ergu gaaf jedhanii ministeerri barnootaadhaa eebbifamtoota haaraa 2004 ergee gidduutti isaanis maal jedhanii xiqqoo nu obsiyanii naaf hin mijanne dhiiseen karaa manaatti deebi'ee hin jalqabne dhiisee gaafa hin deebi'u Najjooti waggaa darbee isaan barsiisa 2003. 2004
Najjootan jalqabee jechaadha. Achirraa immoo deebiseeni najjoo xiqqoo naaf hin taane haalli yeroo sanaaf miindaa isa xiqqaa ture of jiraachisuu hin dandeenye. Egaa 2004 gara qonnaattan seene jechaadha achi deebi'ee dhufe. Hojii qonnaattan seene. Hojii qonnaa irraa gariyyaan koo sun Finfinnee Bishooftuuti naa bilbilee beeksisii Bishooftuutti ba'eera jennaanani achi dhaga'ee gaafa dhufu beeksisatu Bishooftuutti ba'ee dhufeen galma nan dorgome nan argadde Bishooftuutti jechaadha 2005. Dhoqqee keessa hojjedhaa kana keessan galleese. Inni keessan galle hojiin qabu. Hojiin hin tuffatamu. Warri keenyis isumaan nu guddisanii biyyattiin illee qonnaan jiraatte. Fayyaa ta'a waa'ee barumsaa kanatti boodan deebina. Amma gaa isinii sammuu barattootaa dhaqartuu biyya utubduu warra amma biyya bulchan isaa ta'anii akka addunyaatti abbootii qabeenyaa biyya kanaas biyya biraa sarri ta'anii warri saayinsiidhaan qaroominaan teknooloojiidhaan injiineriingiidhaan maalumaan eessa ga'an kuni bu'uura isaa isinii barsiisota. Kanaaf waan tokko tontaane waan bal'aa isaa xiinxaluu dandeessu. Oromiyaa fi Oromoon Impaayar Itoophiyaa irraa akka walii galaatti maal keessa jiru ittanii yaaddu barsiisa? Maal keessa jiru? Rakkoo ulfaataa keessa jiru. Rakkoo ulfaataan kun isa duriirriyuu rakkoo ulfaataa keessa jiru. Rakkoo ulfaataan kun isa duriirriyuu isa baay'ee gara caaraa ulfaataadha gara ulfaataatti deema. Amma namni nagaa bultee akka mooltee gaafa jedhu waa'ee maaliiti inni kuffatteetu hin taane akkam lubbuun jirtaa jedhee ol gaafata. Biyya kana keessatti Oromiyaa keessatti sababiin isaa naannoo waggaa 6 lola walitti oofaan geggeeffamaa jira biyya kana keessatti. Lola walitti oofaan kun lubbuu namaa qabeenyaa irratti miidhaa gurguddaa geessaa jira. Dhiittaa mirga namummaa raawwateera. Namni gaa maal ta'a isuma humna qabutu jiraata jechuun ni danda'ama. Kana biratti biyyi kun Oromiyaa gaafa jennu badhaatuudha, biyya jiituudha, biyya gabbattuu, biyyeen ishee gabbataati. Oomisha ishee impaayera kana irra darbee alatti yoo ergama. Har'a garuu biyyi kun maal keessa jirti gaafa jennu biyyi kun walakkaan ishee ol persentiin 75 oli biyya kadhaa eeggachaa jirtudha. Kadhaa gargaarsa eegaa jirti iddoo biraa qaama biraarra. Akka biyyaattuu biyya gargaarsa eegaa kan jirtudha. Sababiin isaa rakkooleen amma kaa'aa turan sadarkaa sirnaan ol qabatee rakkooleen kun qonnaan bulaan akka itti oomishatu hin arganne daldalaa akka daldalatu hin qabu qonnaan bulaan immoo oomisha kanayyuu fiduu hin danda'u. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinneetti bunni kiiloon tokko yoo doogiroo naannoo bira 400-500 ta'uu danda'a. Kara biyyi bunni itti oomishamu gaafa inni gara Wallaggaa immoo bunni kiiloon tokko qarshii 150 naannoo kana fa'i. Qonnaan bulaan ol fiduullee itti fayyadamuu hin danda'u. Achitti illee buna sana immoo kan immoo kana cirachuullee hin dandeenye immoo jiru. Kan Wallaggaa qofa miti giddu galeessa kanas yoo ilaalle oomishii qonnaan bulaa kutaalee garaagaraa gaafa ta'e jira kun rakkina ulfaataa keessa jira. Kanaafuu Oromiyaan rakkinni kun rakkina isaan rakkisa keessa jiran rakkoo lolaati, rakkoo nageenyaati. Rakkoo waraana. Waraanni kun kan geggeeffamu waraana mootummaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lola geggeeffamu kanaadha. Lolli geggeeffamaa jiru kanaan uummanni keenya callaa oomisha isaa gabaatti baafachuu dandeenya kan jedhu amma tokkodha fakkeenya tokko. Amma dhugaadha wanti kun. Inni kun dhugaadha. Buna baafachuu qofa yoo miti buna cirachuu yoo hin danda'u. Ooyiruu isaa keessaa qotachuu hin danda'u qonnaan bulaan. Sababiin isaa gara qonnaan bulaa yoo inni gara ooyiruu deeme ati qaama eenyuuf ergama fuutee deemaa jirta. Gaaffiin tokko illee utuu hin gaafatin amma gama seeraan gaafannu nama tokko illee akka seera namni tokko shakkama. Yakka tokko godhee shakkamaa yoo jenne ajaja mana murtii itti ba'uu qaba. Xalayaadhaan manni murtii itti baasee qaamni sun qaamee to'atamee dhimma itti shakkame sun gaafatamu. Yoo murtii qulqullaa'e akka himatamu kan godhu mana murtii tajaajila. Kuniyyuu salphaadha. Garuu amma wanti deemaa jiru Oromiyaa keessatti ajaja mana murtii malee adeenyuudhaaf eeruu kennuu dhattee jedhamee yeroo itti ajjeefamudha. Namni maal reebamee ture carraa guddaa reebanii maafuun. Fakkeenyaaf iddoo hedduutti ta'e giddu galeessa jira. Giddu galeessa Oromiyaa. Iddoo wanti kun itti raawwatin hin jiru. Aanaa akkasii jechuun danda'ama. Aanaa akkasii jechuudha yoo baanne nu guyyaa dhageenya wanta hin baay'ata wantoonni kun. Fakkeenyaaf amma dhiyooma kana garumaas fageenya naannoo
asamma gara jalduu kana gara kaleessaa fudhan gaddaa fudhan as ga shawaa kibba lixaa aanaa toleefaa kana fudhan as gara shawaa baa kana shagara baa kana fudhan gara aanaa dirree naannoo bakka joof fudhan wantoota gaggabaa wantoota dhiyoo taate dhiyoo kana ta'an naannoo Finfinneeti kiiloomeetira kana jechaadha namni tokko yakka yoo godhe maal gochuu qaba mana murtii irratti murtaa'ee yakka hojjete kana godhe kanaan mana murtiitiin duu irratti murtaa'uu qaba malee irratti dhukaafamee rukutamee ajjeefamee gatamee gaafa jedhu inni kun qonnaan bulaanii oomisha isaayyuu oomishachuu manni girrim jira gara mana keessatti buluyyuu sodaatee jira inni kun jiruuf jireenya hawaasa kana baay'ee miidha keessumaa jechaan cal jedhamee daandii irratti qe'ee irratti bakka gabaatti lafa hundumaatti iddoo marti raawwatamu kuni jiruuf jireenya hawaasaa kana daran hedduu miidhee jira inni kun baay'ee ulfaataadha jecha kameraan nagaa nageenyi jiru ajjechaatu rakkoo keessa jira uummanni keenyidha haala tuufaa walii gala kana wal qabateeti wanti deemaa jirummaa kun oomisha irratti rakkoo kana fide nageenya hin jiru baruuf barsiisuu waa'ee oomishaa qofayyuu miti manneen barnootaa hin jiran amma waggaa darbe waggaa kana ministeera barnootaa barataa manaa tokko fee jedhee baase barataan hin baranne eessaati rakkoo nageenyaa barataan hin baranne manneen barnootaa kaampii yookaan mooraa waraanaati manneen barnootaa mooraa waraanaa waan ta'eef barsiisaan barsiisuu hin danda'u barataan barachuu hin danda'u barataan immoo yookaan baratu ta'e immoo sagalee rasaasaa dhagahaa barataa inni kun amma nama jeeqa adeemsumti baruuf barsiisuu mataansaa qo'achuun kitaaba qo'achuudhaaf bakka calleensaa dhannee qo'anna akka waan sun sammuutti nuu dhufuuf jechaadha garuu dhimma baruuf barsiisuu dhimma oomishaa dhimmoota hedduu wal qabatee jira inni birooni dhimma fayyaa ajjii wal qabandee gaafa laallu buufatoonni fayyaa iddoo garaa garaa jiru amma gara Wallagga Lixaa yoo fudhanne busaan baay'ee nama fixaa jira dhiyeessiin qorichaa dhaabbatee jira dhiyeessiin qorichaa kun qonnaa jiraattota biraan ga'u busaan kun akkuma salphaatti nama qabii waan fixaa jiruuf dhiyeessiin qorichaa hin jiru buufanni kellaaleen fayyaa hojii sirriitti hojjechaa hin jiranii kunis rakkoo nageenyaa wal qabateeti waajjiraaleen qonnaalee akkuma kana maanni kun eessaa dhufe walumaa galatti maaltu rakkoo kana fida caasaan nageenyaadha qaamolee kanarra hojjetan warra serviisii hawaasaa hojjetan kan hawaasaaf isaan gidduutti qaamolee kan shakkii gashuutu dhiise isaan kun hojii isaanii ba'anii hojjetanii gaariitti fakkaata amma namoota hedduun gaafa warra buufata fayyaa warra ogeessota fayyaa maaf hojii akkasiin hojjettan gaafa hojiin gara uummataa gaafa dhannu hojii siyaasaa akka maree siyaasaa akka mariisisnuuf dirqamni nutti kennamaa jedha ogeessi fayyaa yoo gaani dhimma sanaa mariisisnu immoo qaamoleen achi jiru immoo karaa addi nu qaba yoo uummata kana mariisisnu gallee gaafa deemnu immoo kun immoo qaamolee rakkoo qaban hawaasa keessaati nutti eeruu nu kennaa jedhu har'a dannee eeruu namaa kennuu dandeenya gaafa qaamoleen kun qabamani bor immoo nutu qabama kanaaf nuti magaalarraa gara baadiyyaa dhaquu hin dandeenyu rakkoo keessa rakkoo nutti uumeeraa jedhu ogeessonni warra qonnaas akkasuma gara xaawwatii wal qabatee sanyii filatamaa qonnaan bulaa biraan ga'uunis wal qabatee maal rakkoon jiru hojii ogummaa sana dhiisee hojii maal hojjechuudha dhimma siyaasaa akka hawaasa mariisisuudha dhimma siyaasaa dhimma nageenyaa akka mariisisuudha dhimmooti kun immoo caasaan nageenyaa kan mataa danda'ee qaba dhimma kana mariisisuudhaaf garuu haalli kun hawaasaaf dhimma sana warra achi jiraatan gidduu shakkii guddaa waan uumeef ogeessonni kun dhimma kana sirriitti hojjetanii hawaasa keenya tajaajila waan dandeenyeef osoo dhimma kana xiqqoof qoratanii jarreen hawaasa tajaajila kana gannuu dhiisanii. Isa kanadha wanti. Mee akka Itoophiyaatti amma naannoon kuni naannolee gura 13 qabdi biyyi kuni isaan keessa Oromiyaa qofaadha rakkinni akkasii jiru kun. Itoophiyaa keessa Oromiyaa qofa miti akkuma beekamu lolli naannoo kaabaa tureera. Lolli kaabaa mataan isaallee hanga irraattilee waliigalteen Pireetoriyaalii kan jedhu sun hojiirra oolmaansaa hagas mara dhugaa miti kan jedhullee gara walitti bu'iinsaatti deemaa jira mataasaa. Dhiyooma kana amma hojiirra noollee dhibba kan jedhani naannoo raayyaa Allaammaaxaa kanarraati hidhattoonni naannoo Tigraayii fi gareen karaa Amaaraa walitti dhukaasanii lolatu ture akkuma hundumti keenya beeknu torbanoota muraasa dura. Lolatoon taane walitti bu'iinsadha. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Tigraayis haa harkifatu malee hojiirra
oolchuudhaaf tarkaanfiin fudhatameeru jira jedhanii tokko lama sadii jedhanii waggaa lakkaan wanta raawwatameeru ibsaa turaniiru. Isaafis immoo itti deemna jedhanii karoora baafatanii hanga waxabajjii dhumaa fi adoolessaatti nama deebisnaa akka jedhu tokkos deemaa jira. Hundan ta'in malee Piriitooriyaan itti deemaa jira warri jedhanii dubbatan jiru mootummaa lamaan keessaa iyyuu. Garuu immoo harkifateera jedha naannoon Tigraay itti fufe. Itti fufa. Wanni akkasiin walitti bu'iinsi kuni ammallee waan dhaabatee miti. Kanaan dabalate naannoo Amaaraattis lolli faannoo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jira. Oromiyaa bakka maratti gaggeeffama Oromiyaa, Amaaraa, naannoo Kibbaa gaafan immoo naannoo bulchiisa Daraashee fi bakkoota uummata Konsoo kana wal qabate walitti bu'iinsi gosaas wanneen raawwataa jira. Haala Itoophiyaa guutummaa isaa gaafa laallu Gambeellaa keessa walitti bu'iinsatu jira. Beenishaangul Gumuz keessa amma tokko gara tasgabbiitti dhufuyyuu malee dhiyoo kanas wantoonni ba'anii mul'ataa jiru darbee darbanii jedha. Akkuma waliigalaa biyya kana keessatti Itoophiyaa keessatti bakkooti nagaan tasgabbaa'eera jedhanii sirriitti ofirraa buutee kee deemtee kee jiraachuu fi hojjettee of jiraachisuu dandeessu hagas jira jedhee waan si amansiisu hin jiru jecha walitti bu'iinsa jira bakka hundumaayyuu. Lolatu jira. Biyyi keessa jireenyi qaala'insi jira, nageenyi hin jiru, nagaan ba'anii galuun hin jiru, olaantummaan seeraa hin jiru, namni ajjeefamaa ka jedhudha akka waliigalaatti ka jiru yaadni keessan. Amma yeroo warri Itoophiyaa leellisanii Itoophiyaan biyya bishaaniin badhaatu sooretti seenaa guddoo qabdu waggaa 3,000 olii biyya garboomtee hin beekne koloniidhaan qabamtee hin beekne biyya daabboon mukarraa harca'u dhagaan daabboo ture ka jedhamtu biyya badhaatuudha jedhu. Seenaa keessatti garuu Itoophiyaan beelaaf wal waraanaan beekamti. Bara Sillaasee mana 60mootaa keessa bara Dargii mana 70mootaa keessa beela guddaan ture. Beelaan hanga dikshineeriin Oksfoordii Itoophiyaa faaminii ka jedhu beela ka jedhu ka fakkeenya Itoophiyaa kaasutti tureera. Mootummoonni fi qaamonni jedhan garuu biittiin akka biyya badhaatu taateetti. Namni biyya diinni isheellee badhaatu waan taateef ishee jibbaa jedhu. Oromiyaas akkamas hin jirtanitti Oromiyaan badhaatuudha, irri ishee jiidhaadha, keessi ishee albuudadha, maangoof burtukaana buna ciratee abbaan feeyyuutti jiraachuu danda'a jettu. Garuu immoo beelli immoo jira jettu rakkinni jira jedhu. Kanaaf Itoophiyaan badhaadhuun ishees Oromiyaan badhaadhuun ishees namni ishee fayyadetti immoo fayyannire. Makka erga kana kaafne badhaatu erga ta'anii jechuun qabeenya uumaatiin erga qabaatanii beelli immoo jira. Kun maalirraa dhufe rakkinni kun? Itoophiyaanis badhaatu jedhamti garuu gargaarsatti hundooftii gargaarsatti ergattee jirti jettani. Oochaa fi sagantaa nyaata addunyaa gara miliyoona 20tu gargaarsa barbaadaa jedha. Mootummaan gara miliyoona 10 gadiitti kaa'eera. Oromiyaa keessa warri buqqa'an akkan deebineedha baay'een isaanii kan jiran Wallagga sadan keessa. Kaabas akkasuma. Lolaatiinis jijjiirama haala qilleensaatiinis wal waraanaatiinis namni kan buqqa'e hedduu jira. Kun gargaarsa barbaada. Oromiyaa fi naannoon Itoophiyaan erga badhaatuu ta'anii maaliif waggaadhaan beela'uure rakkinni eessaa dhufattanii yaaddu isin? Rakkinni kan dhufe rakkoo sirnaati. Dhuguma qabeenya uumamaa qaba biyyi kuni. Oromiyaan illee qabeenya uumamaa qaba. Qabeenya uumamaa qaba. Rakkoo sirnaati. Sirni gaafa ijaaramu akka isaaf ta'utti ijaara. Abbaan sirna sana ijaare. Fakkeenyaaf Meelikumarraa kaafnee gaafa ilaallu gaafa dhufanii ilaalanii gabaa Oromoo dhufanii ilaalaa turanii jedha seenaa gaafa dubbisu. Gabaa Oromoo kana dhufanii wanti Oromoo keessaa suni baay'ee gaarii ta'uusaa erga qo'atanii booda immoo Oromoo kana immoo itti seenuudhaaf baay'ee sodaatan. Gadaan bulaa sodaachisa gurmuu qabaa. Kanaaf itti galuudhaaf maal isaan barbaachisaa? Inni jalqabaa Oromoo yeroo sana eeboof gaachana isaatiin lolaa diina ofirraa ittisaa kan itti oomishatu kanaadha. Gurmuudhaan yookiin immoo tokkummaadhaan sirna gadaa jalatti kurfaa'ee gurmaa'eeti of bulcha. Uummata akkasitti saba akkasitti tokkummaa qabu kana gaa sodaatanii tokkoffaa maal lafa kaawwatan isaanii qawwee ergachuu qabu turan warra Awurooppaa kanatti of kennanii. Lammaffaa immoo tokkummaa Oromoo kana gargar diiguudha. Waan lamaan seenanii kun lagachiitti dhufee kun gama sanaa fakkeenyaaf gara hojiitti gaafa dhufnu Oromoon hojii irratti gaafa dhimma hojiitiin Oromoo kan qoodan nama gogaa duuguu danda'uun inni faaqiidha ittiin siqinii jedhan dhufanii.
nama sibiila tumtuudha jedhan ofiisaanitti garuu waan akkasitti hin fayyadaman jaarri kun gosaan warra kiristaana ta'aniin warri kun maqaa addaa qabu maqaa addaatti baasanii warra kana ofitti fudhatan adda addummaan har'allee gandummaa naannummaa jarri facaasan kanaan qabatanii gara Oromoo dhufanii inni biraas immoo qawwee kana qabatanii gaa dhufanii Oromoo qawweef gaachana lolu kana yeroo sirni Oromoo gaachanaa fi eeboo lolu kana rasaasaan itti dhukaasanii haala isaanii danda'ameen biyya kana gaa qabate sirna mataa isaa hundeeffatan sirni hundaa'e kuni sirna cunqursaaf saamichaati akkamitti saaman gaafuma dhufan lafi Oromoo miti mukisaa yuun saameedha seenicha suukaneessaa barree dhokse gaafa dubbiftanii achirraati maal argatte olaaltan bosona seenanii muka san xaawulaasaa waan barbaadan godhanii ciranii gara biyya isaatti fudhatanii deeman warri kaabaa kun gaafa dhufan akkamitti hundeessanii gaafa dhufan saamicha kana hundeessanii tokko qabeenyaan biyyattii eenyu harka jira warra aangoo biyyattii bulchuu qabu harka jira qabeenyaan har'allee akkasuma achaadha inni lammaffaan namoota warra aangoo biyya bulchuu qabanitti dhiyoo jiran harka jira kanaaf qabeenyaan biyya kana harka murna harka saba gosa xiqqoo yookaan murna xiqqaa waan jiruufi saamanii walitti qabatanii garee xiqqoo harka jira garee xiqqoon kun irra waan barbaade godha garee kana wajjin gabaa baana xaafii kuntaala tokko gaafa inni ni barbaade xaafiin kuntaala tokko birrii 20 ta'e inni bita namni kana hin qabne namni qarshii 20 hin qabne immoo jira rakiisa kan maaliin bolarra biddeen je tokkoyyuu qarshii 25 kana galee jira duwwaamte sayoo binne kanaaf qabeenyaan kun harka garee tokko waan jiruuf inni kun rakkoo ulfaataa keessa saba kana galchee kana waasi kun itti fayyadamuu hin dandeenya qabeenyaa isaa kana harallee gareen kun itti fayyadamaa jira waan ta'eef gabaabumatti hawaasicha hin fayyadne garichi sirna inni jedhe jalqabumaa kaasee sirni akka tolutti ijaarame sirnichi akkamitti qabeenyaa kana sirriitti gareen kun akka itti fayyadamuuf ijaarrate akka namni tokko hin dubbanneef jechaadha gaafa biraa gaafamnu gabro Afrikaatti gaafamnu warri Awurooppaanonni gaafa biyya kana kolonii biyya kana gadhiisanii bifa addaatiin immoo warri Middle East warri dhiyaas maal godhanii jiru garboonfatanii koloneeffatanii jiru har'ayyuu kana isaan kolonii jalan jirru nuti hin kolonoomne kan jedhani baay'ee nama qaanessa ka Afrikaanotaatti jechaadha mooteenya ilaallu ka biyya keenya kanarraa maaliif gaafa jennu eega biyya kana gadhiisanii warri Afrikaanotaa kun aangoo qabatu gaafa aangoo qabatanii warri sun immoo maal kennuuf qawwee nuti ittiin wallolu nuu kennu qawwee kana immoo binna miti qawwee kana maal fudhatu albuuda keenya dhufanii fudhatu albuuda callaa albuuda dheedhii kanatiif gabaa isaanii irratti baasu fidanii daandii kiiloomeetira 100 yoo nuuf hojjetan nuti sila sigaa iyyeeyyiidha waan taaneef bobahaa qabna amma Sudaan bobahaa qabdu kanatti fayyadamaa hin jirtu biyya biraatu itti fayyadama nuti warqii qabnu kana qabeenyaa qabnu kana guutummaatti hin fayyadamu jechuudha gabaa addunyaatiif kan dhiyaatu mi'a dheedhiidhaan keenya mi'a dheedhiin immoo gatiin isaa baay'ee gadi bu'aadha isaan mi'a dheedhiin irraa fudhanii qawwee isaan stooraaf wayinuuf kennanii jabaadhaa wallolaa jedhanii abda sana walitti butaa nu dhaggeeffachaa kolonii jala jirra har'ayyuu Itoophiyaan bilisoomteetti kana taateetti tasuma hin qabamnee gaafa jedhamu waggaa 5 fi ragaan amma asfaaltiin asii Finfinneerraa ka'ee Jibuutii ga'e amma irra hojjetaa jiru kun akkasuma daandiin baaburaa kun illee wantoonni tokko agarsiisudha waggaa 5 fi Itoophiyaan kolonii Xaaliyaanii jala kan turte saniin booda kana isheen Abuna Phexros faa yookaan badhaasaa Magarsaa fakkaataatti wareegamanii kan akka Guraaraa Lataafaa itti wareegamaniiti Xaaliyaaniin kun immoo dhumarratti lola irratti gaggeeffame sana lola addunyaa lammaffaa booda maal taate biyya kana gallakkiste kanaafuu kolonii waggaa 5 jala turre arras immoo maal jala jirra kolonii warra kam jala jirra piroojeektii tokko hojjechuudhaaf dirqama warra Arabaa laalla amma ijoolleen dubartoonni keenya baratanii gaafa fixan maali gara biyya Arabaa dhaqanii biyya gola Arabaa kee hojjetu jaarsa Arabaa qaama dhiqu dhaqanii ijoollee Arabaa dhaqanii gara hojjettu mana Arabaa ta'anii kana hojjetanii fi hin qabnu farkaati kolonii bifa addaate jechaadha akka horiitti oofanii gara Arabaa geessu warra gara Arabaa laalla gara warra Asiyaa kana gara Awurooppaanota laalla gara Ameerikaa laalla saniifu gara galleefnu maal godhore akka barbaade nu godhaa jechuudha jarrimoo maal nuti kennani wanti xiqqoo nuti kennaniiti
akkuma luugama gaangee yookaan fardaan luugama ittiin qabnee deemnu sana akka barbaadanitti nu naannessuu danda'a jiru. Kanaan egaa kolonii jala hin jiru jechuun baay'ee natti ulfaatan. Maaliif kolonii jala nu gashan immoo isaan dadhabina keenya san dadhabina Afrikaanota ilaalanitti. Afrikaan sirna dimokiraasii ijaarrachuu hin danda'u. Maa jedhe tokko dhufee aangoo biyya bulchuu qabata. Erga biyya bulchuu qabatee booda aangoo biyya bulchuu kana tikfachuuf jecha afaan qawweetti fayyadama. Erga afaan qawweetti fayyadame booda qabeenyaa biyyattii sabattii akkuma jalqaba garee uummatee saama. Qaamni biraan tokko gaafa fincilaa irratti gaafa fincilaa irratti immoo fincila sana balleessuu qawwee fayyadama. Maaliif iddoo sana karaa dimokiraasii gadi dhiisu? Gaafa dhufu hiyyeessa waan ta'eef gaafa waajjira seenu gaafa aangoo biyya bulchuu argatu konkolaataa gaarii itti mul'ata, mana gaarii itti mul'ata, jireenya qannoo itti mul'ata. Kanaaf maal gochuutti deemanni hin saama uummataaf hojii jide. Amma warra dhiyaa gaafa warra Ameerikaa gaafa ilaallu karaa tokko nan fudhadha warra kana Ameerikaanotaa kan qabeenyaa kuufattee biyya bulchuu dhufta isaan biratti. Sababiin isaa kanaan bisa natti fakkaata warra Ameerikaanotaa kan gadi fageenya ilaaluu hin beeku leeyoon ta'e. Qabeenyaa harka kuufatanii abbaa qabeenyaa ta'anii biyya Ameerikaa geggeessuutti dhufu. Malee hiyyeessi gaafa dhufu hiyyeessi borsaan duwwaadha. Kaazinaa keessa saantima lama argatee biyya saamuu eegala. Sanaaf haalonni kun waan ijaarrachuu danda'eef sirna dimokiraasii ijaaruu hin danda'ani. Aangoo isaanii afaan qawween tikfachuutti deemu. Karraa kaasanii biyya miidhuu, saba miidhuu, biyya cunqursuu. Karraa kaasanii maal godhu gaa hin kufu. Ardeebsanii hoo karaadhaaf gara biyya iddoo biraa ilaalu warri alaa sun immoo dhufanii koloneeffataniiti waan barbaadan hojjetu irratti. Daandii baasuudhaaf albuuda toonii meeqa akka isaan gaafatanii iccitiin isaanii wannoon akkasii fayyadamu gaafa mootichuun barbaadetan. Amma rakkinoota kaafneerraa Oromiyaas haa ta'u impaaritiin rakkina hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa, nageenya, rakkoo dimokiraasii keessa jirti jettanii biyyi lamaanuu Oromiyaanis haa ta'u Itoophiyaan immoo hoggaa dhaadeffamanii dubbatantu jiru. Badhaatuudha, soorettiidha, Oromaafuu hin haftii gaafa jedhan immoo jira. Garuu immoo ufummoo hanqatanii hoggaa uummanni beelee gargaarsa alarraa barbaadu hoggaa qeerraa buqqa'ee deebi'uu dadhabu kadhatu. Hoggaa namni dhufee nama ajjeesee galuutu jira. Kanaaf sababni isaa immoo maalii hoggaan isiniin jedhu isin isaa lama keessani. Tokko sirnadha inni guddaan jettani. Sirna keessatti immoo sirni suni gareedhuma biyya sana hundeesseef akka ta'uttidha ijaaramteetu dabaree wal harkaa fuudhaftee har'a geesse. Gareen har'a biyya bulchaa jiruu fi kan kanaan dura bulchaa tures namoo isatti ittaanu gareen isatti aanee jirutu qabeenya sanatti fayyadamaa ture. Miti akka jedhamte gareema sanatu warratti dhiyaatutu warra nuuf ta'eera jedhantu warra uummanni bilisoomeera jedhantu fayyadamaa ture. Malee qabeenyi biyyaa kan Itoophiyaas kan Oromiyaas uummatichaaf ta'ee jijjiiramni guddaa dhufee har'allee qotee bulaan boqonnaa argatee sangaan irraa harqonni bu'ee jijjiiramni hin dhufne. Kan ittiin qotanii gindii fi qonyeen fa'aa maashaan fa'aa hin jijjiiramne. Warri barate jedhanis isheelee jijjiiruu hin dandeenye. Kun immoo sirnaadha. Iyyummaanis akkuma duriitti daranuu hammaatee jijjiirama haala qilleensaanis ol dabatee waraanaanis ol dabalatee beelli garmalee dabalaa jira jechuuti haasaan keessan. Kanaaf tokko sirnaadha. Sirni suni akka aangoorra ofiisaa turuu danda'utti gareen suni haala mijeessee wal nyaachisee wal qoqqoodeetu garuu moggaa dubbatu isinii ta'eera. Beelofne isinii beeloftaniittu jedheetu kan wanta nyaatanitti ufuma haasaa ufuma harka walitti rukuchiisaa ture jiraadha kan jettan. Lammataan immoo biyya alaatu harka lafa jalaatiin nu bitaa jira. Kolonii harka lafa jalaatiin kolonii gurraachatu deebi'ee dhufeera. Warra alaa maallaqaatiin hojii nuu kennuunis haa ta'u maallaqa nuu kennuunis liqiitiin isaantu nu ajajaa. Qabeenya keenya immoo sababa liqii sana yookaan hojjamanee nuu kennanii hojjamanee nuti raawwannuu fi sanaan qabeenya immoo fudhatu jettani. Rakkinni kun erga jiraate falli isaa maal ta'uu qaba ree? Falli wanta kanaa tokko wanta ijaarame sana biyya akka biyyaatti ijaaramuudha. Sirni biyya kan ijaaramu sirna uummata hundumaaf ta'u. Amma biyyi keenya sababa lammii hedduu qabdi. Itoophiyaa erga jedhanii booda Itoophiyaan kun kan Oromoo qofaaf taatu, kan Amaara qofaaf ta'u hin taane kan sabaaf lammii hundumaaf ta'u lafa qabsiisuu jechaadha. Amma biyya Ameerikaadhaa namoota hundumaan dhahee keessa jiraata. Sirnatu tolee jechaadha. Sirnatu tole hundumatu sirnatu ijaarame waan ta'eef namni kee Ameerika kee jiraachuu qaba.
akkuma doogeeti biyyoota garaagaraas gaafa dhaggeeffannu kan yoo sirni sirriitti saba hundumaaf ta'u yoo jira ijaarame waan kun hafuu danda'a. Sirni ijaaramnaan hundumtuu biyya kootadha. Kaleessa biyya baluufaa ture sirna baluufaa ture gaaf jedhamu harma maaltti deemaa jira sirni kun kan kooti biyyi kun kan kooti jedhee waliidhaan yookaan waloodhaan keessa jiraachaa biyya isaa misoomsachaa qabeenya uumamaa sana itti fayyadamuutti dhufa. Hanga sirna sirreessuu hin danda'amnetti misoomnis waan barbaade haa ta'u misoomni kan ta'u uummataaf yookaan biyyaaf biyya jechuun nama jechuun biyya hamma kun hin jirretti uumtuu ta'uu dhufuu hin danda'u jechaadha. Sirnis immoo kan hojjetu namarratti malee bineensa irratti miti. Sirni tolfamuu ijaaramuu qaba. Sirni kun sirna maali? Sirna dimokiraatawaa. Hunduu kan walitti bahee ijaarratee hunduu hamma dheerina isaatti hamma bal'ina isaatti bakka qabatee akka waliin jiraatu sirna taasisuu hundee hawwu qaba. Naan amma naan kan bakka na bu'ammani na bushuudha mirga sirna dimokiraatawaa keessatti ani nama mirga kamiin qaba hawaasa waan ta'e nama na bushu mirga filachuun qaba. Nama filadhee aangoorra kaa'achuun qaba. Yoo namni sun naan taane immoo filannoo masanaan buusuun qaba jechaadha. Garuu faallaa kana sirni amma jiru kun waggaa 6 asii sirna tokko ka Oromooti warri jedhan jiru. Oromti mootummaa isaaniiyyuu Oromoota aangoorra jira jedhu. Warri diinaa immoo baala gizeedha Oromoon jedhu. Baala gizee mataan isaa wal falmisiisaadha. Oromoon har'a baala gizee yoo ta'e kanaan dura baala gizeen tureera jechuudha. Kanaan dura har'a jalqabe miti. Si'a 2 3 4 5 6 tureera jechuudha har'a Oromoon irra ga'e malee. Kanaan dura maaf hin dubbatamne inni wal falmisiisaadha. Maalumaaf iyyuu Oromoon baala gizeedha warri jedhan jiru. Oromoon bilisoomeera. Sirni amma jiru sirna hundaaf ta'uudha. Sirna hunduu hamma humna isaa hamma dandeettii isaa hamma beekumsa isaa hamma dheerina isaa hamma bal'ina qoma isaa itti qooddatee keessa jiraachuu danda'uudha. Sirna nagaan bahee galuudha. Gaaffii amma jiru gaaffii eenyummaa gaaffii abbaa biyyummaa otoo hin taane Oromootu biyya bulchaa jira. Oromiyaas walii galaattis hundumtuu wal ta'aniitu uummataniiru sirna amma jiru. Sirna hundumaa ilaaf ilaameedhaan ijaaramedha. Nagaanis bu'eera bilisummaanis dhufeera. Gaaffii yummaatis ammoo deebisuuf jirraa jedha. Isin akkam jettarree xiqqoo yaada keessan faana walitti bu'aaf hin jedhe. Kuni hin jedhame malee Oromoota biyya bulchachuun Oromoon har'a miti maasaraa mootummaa kan gale. Kanama dhuunfaatti moo akka sabaatti? Akka dhuunfaatti galan bara kam galanii bara Minilik keessa qosee dinagdee fa'aa maasaraa mootummaa gorsaa Minilik turan. Inni biraan kan akka Dabalaa Dhinsaa ammoo daayirektaratti kaa turan bara Dargii keessa garuu Oromoo maal godharre waan godhan hin qabane. Gareen kan akka Jinaar Galataa Bantii faas immoo isaa abbaa kee turan. Kan akka Tasfaa Dinqaa ministeera Haajaa Alaa turan. Namni tokko waajjira tokko keessatti qaxarame Mangistuu illee gaafa duuba isa laallu Mangistuu Halemaadhaam eenyu ayyaana jedhama. Gaafa duuba isaa laallu. Oromoon har'a miti maasaraa mootummaa kun galee yoo magara Haile Sillaasee gaafa laallu Tafarii Mokonnon Guddisaati. Garuma hidda isaa gaafa dhannee laallu dhiigumti Oromoo keessa jira jechaadha gaafa kana fannee himneyyuu. Kanaafuu Oromoon amma qabsoon Oromoon geggeesse sabicha aangessuudha malee nama dhuunfaa aangessuu miti. Sabni yoo aangeffame mirga jalqaban dubbadhe mirga filuu fi filatamuu qaba sabni. Filatee ittiin busha yoo hin barbaadus ta'e filannoo masaatiin aangoorraa ari'uu qaba. Sabni filannoon gaggeeffamee filatamnee jirraa jedha mootummaa. Isa kana gaa inni kuni xiqqoo rakkisaadha. Kakootte akkamisaa akkasii jedhan hin beekan. Ayyee magaa walumaa galatti biyyi sirni hundumaaf ta'u ijaaramuu qabaadha rakkina kanamaaf. Tole haala yeroo asirra keessatti xumurree daawwattoota keenyaa kun qophii gaaddisa dimokiraasiiti. Haala yeroo fi waa'ee dhimma barnootaa waliin qabateetu kan nuti haasaa turre barsiisaa Laggasaa Guutuu waliin barsiisaa Laggasaan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bishooftuutti kan sadarkaa lammaffaa barsiisaa baayoloojii ta'anidha. Amma immoo gara gaaffii isa dhumaatti dabarra. Hojiin baruuf barsiisuu biyya kana keessatti kakaasuu yaaltaniitu duraanii. Isinoo amma hojii baruuf barsiisuu fi isin maalirra jirtu? Naalan keessa jiru hojii baruuf barsiisuu irraa adda citeen jira. Naalee fi yoomirraa kaasee?
baay'ee gaariidhaarraa waggaa mana baruu barsiisuu keessa adda ba'uun koo har'a waggaa sadaffaa gara xumuraarraan jira. Kuma lamaa jalqabdanii hanga 2014 kaasee lakkoofsa giizitti hanga lakkoofsa Itoophiyaatti giizitti 2014 kaasee 2002 hanga 14 hojjedhe. 2014 Eh. waggaa 12. Amma yoomii kaaftaniitu moo hojiirra jirtan? 2014 fulbaana 26 2014 kaasee hanga irraatti jechaadha. Waggaa lamaati. Waggaa lama jechuun gara waggaa sadaffaatti deemaa jira. Maaliif sababni isaa beekama? Sababni isaatiin adeemsa rakkoo siyaasaati. Haaluma jala jalqabaa kaasaa ture. Anuu isaan warra miidhama biyya kanaa kee miidhama kee nama tokko kakootti miidhamee jira. 2012 yeroo Hacaaluun du'e caljeeni mana qabanii na hidhanii ji'a 3 fi naannoo achuma tuuni baankii Bishooftu hidhame baankii mana baankiin deemaa jecha deemaa jiru naannoo bulchiinsa magaalaa Bishooftutti qabeenya hidhan maan qorannaa tokko malee qabeenya hidhanii sanaan booda beellama yeroo magaalaa Bishooftutti qajeelcha poolisiin ture. Achirraa gara kutaa magaalaa lamaffaatti na geessanii beellama yeroo jecha gara ji'a 3 fi torban 2 ture kai galiin jedhame. Kutaa magaalaa sunis jechuun qajeelcha qajeelcha poolisii jala kutaa magaalaati. Kanaaf achitti yeroo kokkeetti hagamii hidhamtani ji'a 3 fi torban 2 maal gaafatamtani jette? Ati ajjechaa Caaluu keessa jirtaa yeroo ajjechaa Caaluutiin qabdee mana sitti gubsiisee maal godhee jedhanii cal jedhu waan hin fakkaanne. Lafa isatti goote maalan beekan. Nuun himne warra kakaastanii himata tokko hin qabu. Himata dhumarratti maal jedhanii himata bananii dhumarratti ragaan isaanii dhufuu dide yeroo sana yaadadha. Ragaa isaanii irratti maal jedha himati isaanii guyyaa 25 bakka akkasitti nama walitti qabdee mootummaa akkas goona jettee naan jedhan. Ani immoo gaaf sana manuma koon ture. Iddoo mana keessan ture iddoo kamillee hin nanne hawaasi koostan sirriitti na beeka bakka jedhamu kunis naaf haaraadha. Dhumarratti kottu ragaa bayyanii mucaa tokko waaman hin baqate ragaan boode ragooleen hin baqatan ragaa ba'u irratti. Kana booda maal jedhanii yeroo barbaannetii gashannaatii gadhiisaa jedhama mana murtii. Himanti irraa cufame nan galee jecha dorsan. Eenyutu gadhiisaa jedha? Abbootii alangaa. Abbootii alangaa gadhiisaa waan na ilaalanne waan ta'eef dhimmichi na ilaalanne namoota ragaa baasuu gaafa na immoo kakateeti kan ragaa namarratti bo'u. Waan sababa baasuu ragaa kana rageessuurra ragooleen irratti waaman sun hin baqatan dhufuu didan hin dhiyaanne hin didan. Egaa amma gaafa sana ji'a 3 hidhamtanii baddeessaan sanatti hin argamne gadhiifamtanii hojii itti deebitanii? Mindaa innarraa dhaabatee ture. Baay'ee rakkadhee maatiis baay'ee mana jalaa miidhamanii deddeebi'ee kadhadheen gara hojiitti deebi'e. Hanji'a 3 sun isiniin kaffalamne? Kaffalamne. Balleessaa qabdanii sunoo seerri na jechuu ture silaa namni tokko yoo balleessaa dhabe mindaan kaffalamuuf hin qabu beenyaanuu namaan kennamu ture. Inni kun labsiidhaan waan jiruuf labsiin kun immoo hin kabajamne. Maaliif akka isaan kabajuu isa hin beeku nama gara. Waraqaarra jira malee hin kabajamu. Hin oolu. Tole isaa booda garamitti akkam ta'e otoo barsiisuu keessatti itti fuftani? Jechuun mana barumsaa Bishooftuu sadarkaa lammaffaa barsiisuu itti fufe 13 barsiisee dhumarratti koronaan dhufee edda dhaabnee tuma jennu bara 2014 immoo utumaan deemaa jiru hattuu jedhanii na qaban magaalaa keessatti immoo hattuudhaati. Hattuu nuu qabaadha. Hattuudha. Utumaan deemu natti jenne hattuudha nuu qabaadhan caasaan. Asfaaltii irratti. Asfaaltii godhe naannoo gabaaddoo hattuudha jenne nuu qaba hattuu naan jennu. Bamuun garagalee ilaalu. Caasaa nageenyaati. Caasaa nageenya magaalaa Bishooftuu. Caasaa nageenya hattuudha nuu qabaadhani gaafachi duriyyeen kun yaa'anii natumanii baay'ee na miidhan amma duddi koo baay'ee na miidhame. Sadarkaa lammaffaatiin hattuudha. Qaba naannoo gabaatti hattuudha nuu qabaadhani namni hattuu kana hin jaallatu anillee hin jaalladhu natti na reebanii. Kanaan booda harka koo duddu duuba cabsanii hidhan. Maaltu sun harkatti argame mammaa hattanii? Wanti tokko harka koo keessa hin jiru. Sanaan booda harka koo duddu duubatti cabsanii hidhanii konkolaataa viiksii tokko fidanii dhufanii raayidii wayii tokko
akkana meeshaa fi utolee qabanii keetti na darbatan. Warra tuura isin jedhanii isin qabsiisan suni iyyaniitu moo lafoo deemaadha moo konkolaataa keessatti deemanii hattuu. Dhufanii na qabanii morma na qaban utaalan dhufanii magaalota deemaa jiru. To'attuudha jedhee. Gaafa na qaban maal na qabde gaafa jedhu kun hattuura nu qabaa jedha. Maali maalanati. Eenyuun akka jedhu kunam. Itti gaafataa bulchiisaaf nageenya magaalaa Bishooftuutu. Yeroo sana kan turan. Amma gaa bakka jijjiirataniiru gara magaalaa iddoo biraa jiraachuu danda'u. Gaafa na qabanii wanti tokko harka koorratti wanti qabamee jiru. Harka koo dudduubatti finyoodhaan akka nama horii hidhu cabsanii harka dudduubatti cabsanii hidhanii itti gaafataa bulchiisaaf poolisii fi itti gaafataa bulchiisaaf nageenya magaalaa Bishooftuu yeroo sana. Poolisiin jira. Poolisii nama tokkodha. Haroo gaafa inni booda wayyaa akkasii kana fadhaa wayyaan akkasiillee narraa ba'e. Narraa fudhatame abuloon irraa fudhatame beeku narraa baasanii qomee qofaadhaan akkanattuutti galagashanii finyoodhaan na hidhanii konkolaataa keessatti akka mi'aatti darbatan. Erga darbatan booda waajjira poolisiin galee gaafa waajjira poolisii galluu meeshaa harkatti qabamee naan jira. Meeshaa maali? Gana shugguxiidha moo qawweedhaan jedhan. Maal fidanii lafa mankuusaa keessaa fidanii haa ta'u lafa isaan fidan beeku uffata reenjerii kanan harkatti arge jedha. Kan kooti jedhee amanii naan jiran kaameraan irra kaa'anii. Lakki kan koo miti. Kaamera kanuma isaanii kaameraan qophaa'ee jira kan na waraabu. Isaan qabatee deemu ka kaamera qabatanii duukaa deemu sila waan ta'eef. Kan isaanii. Na waraabuudhaa fi amma kaameraanis qophaa'ee waan hunduu qophaa'eera. Ani garuu hin beeku. Kan kooti jedhii amanii fudhu. Ani barsiisaadha. Amma tu gaa'onii faallee fudhatte jedhaniiti hin fakkaatan manaan. Boruun qiifaa fuute tu jedhanillee hin fakkaata. Ani uffata waraanaa isaan fuudhan. Uffati waraanaa isaan bira lakkii kan koomiti jennaan galmalee reebame jechaadha. Galmalee nare. Hattuudhaan egaa asfaaltiirra isin qabsiisanii viisii keessa hidhanii isin galchanii viisii sana keessa illee jira uffanni waraanaa kun. Lakkee hin jiru lafanni kiraa kan jiru kee. Isin faana wanti dhaqeeru hin jiru. Hin jiru. Wanti lafaan qabame tokko illee hin jiru. Mana keessanii immoo argameera. Dhufanii mana koos sakattaa'anii mana keessaa hin fuune. Manni koos hin sakattaa'amne. Hin argamne. Hin sakattaa'an isaanis. Amma qajeelcha poolisiitti na ofirratti argee wayyaa sana. Ofirratti moo fuulduratti? Fuulduratti fidanii kan kooti jedhiidhaan fidanii feestaalee guurratanii keessa hundumtu. Eenyuun kana jedhu? Poolisii. Miidhageenya na qabe jettan keessa jiru gaafa. Gaafas kee jira. Tole gaafa maal ittani sunoo? Lakki kan koo miti. Waan kan koo hin taane nama nuwan. Kan koo mitiin jedhe hin beeku. Eessaa fidde siin jedhan isaan gaafa? Gurguraa jirtaa. An daldala miti barsiisaadhaan. Jechuun iddoo akkasiitti si harkatti argineerraa iddoo akkasiitti si bira si harkatti qabnee jedhanii waan isin ibsaniiru jira. Hin jenne kanuma ajiin qabne eessatti akkumatti qabne hundumti isaanii reebichee ulfaata naatti geggeeffame har'a kanarraa kaasee duddi koon baay'ee na reebamee jira. Duddi koo kun baay'ee na miidhame. Gaafa inni xiqqoo taa'imma iddoo kan nama fayyaa fakkaata gaafa fuula namaatti argamu gaafa ka'u garuu duddi koo na goga qorichaan hin taa'aa jiran man kiniiniidhaan taa'aa jira kiniinii fudhadheetan. Kiniinii liqimsa. Diiskiin baay'ee na dhukkuba. Achirraa socho'uu na rakkisa. Diiskiin baay'ee na rakkisa. Mana qoricha. Baay'ee na dhukkuba. Cabee maal akka ta'e naan galuu. Inni ilaalamne kan qarshiin qaba. Achirraas immoo ani gara mana Adaamaatti deeme. Mana sirreessaa Adaamaatti erganii. Achis immoo konkireetii irra ciisaa ture. Konkireetii diyeellaka waan ciiseef lafitti immoo akkumatti taa'aa bulla hidhamaan kun waan baay'atuuf. Ji'oota hedduu achi deeramee achirra diiskii na miidhame. Achirra gaafa galus immoo hojiirraas ari'atamee jira waan ta'eef of ilaaluu hin dandeenya. Hanga irraatti illee ni ilaalu duddi koo. Amma waan tokko fuudhuu hin danda'amu tuuti waan xiqqoo kana naa qabe jettee handee gajjiree siin qabu jechaadha fi kun. Amma gama hidhamtanii baatanii gaafa machitti. Adaamaatti ji'a 5 akkas hidhamee ba'e. Adaamaatti ergani. Walumaa galatti guyyaa 5 Bishooftuu. Ji'a 5 fi chantanii egaa mana murtii gaafa dhannu mana murtiitti maal jedhanii ragaa nama tokkootiin murteessi jennaan waan murteetti fakkaata manni murtii aanaa kan magaalaa Bishooftuu. Murteessi nama murteesse malee poolisiin ragaa hin baane namoota tokkotu itti gaafataa bulchiinsa nageenya magaalaa sana qofatu ragaa ba'e. Eessumatu kana jedhee ragaa ba'e poolisiin ragaa biraa dubbate waan bira haasa'ee sodaataa jira maala godhureen sigaa waan argir kakatee akkamitti kakatee ragaa ba'aa waan ta'eef isaafis gaarii waan taaneef poolisiin xiqqoo fi dhorkeerra waan sanarra gabiddee waan ta'eef maa fakkeessee madaabatee dubbateera poolisiin
ragaa nama tokkootiin manni murtiidha kan namatti murteessu mana murtii aanaa magaalaa Bishooftuun arge yeroo jalqabaatiif. Akka seeraatti amma himanni suni reenjarii sana eenyuuf geessutu waan eenyuuti jedhameetu sinitti himame. Kan eenyuun jenne isaan mana reenjarii daddabarsuu jedhan garamii eessatti jedha. Dura isin qabani asfaaltii irratti nuu qabaa hattuudha jedhe. Eeyyee. Booda immoo reenjarii gurguraa jedhan. Reenjarii hatteetu gurgurteedha moo inni akkatti isin qaba asfaaltii irratti qabamtanii hattuudha. Hattuudha. Booda immoo reenjarii waraanaa tokkotti qabameedha. Hattuu miti akkas taanaan. Hattuu miti. Kanaaf akkatti isin qaban iyyuu sirriidha. Sirrii miti. Waan isaa ittiin naqamaniif waan isaa ittiin nama himatanuu tokko miti. Achi keessatti waajjira poolisii keessatti reenjarii sana hatteetu harkatti qabdeedha. Isaan immoo akka jedhanii himatan achitti. Reenjarii uffata waraanaa daddabarsuu kan dhorkame seera waraanaatiin jedhanii himatan immoo galagashanii. Utuu daddabarsaa jiru, utuu naannessaa jiru. Yakkaati malee hanna miti. Naannessuu jedhanii himatan immoo. Nisi akkumadha garuu meeshaa waan uffata waraanaa raayyaa waraanaa ittisa biyyaa daddabarsuun yakka biraadha. Hannisi yakka biraadha. Keeyyan himannaalee adda adda isaan. Hattuudhanis inni erga isin qabanii isa sana akkamitti ta'edha. Inni kun hattuu sana achuma ka'an kana immoo deebisanii dabarsuutti na himatan. Erga naannessuutti na himatanii booda immoo balleessummaa uunatti murteessanaa jenna. Balleessa jedhee manni murtii ragaa nama tokko haa ta'u yeroo jalqabaaf hin argise seenaan keetti ragaa nama tokkooti manni murtii aanaa magaalaa Bishooftuu natti murteesse. Tole jedheen karaa min deeme karaa mana amala sirreessa. Bishooftuun deeme Bishooftuu natti murteesse. Kanaaf karaa Adaamaan deeme. Mana sirreessaan deeme. Mana sirreessaalee deemee adaba koo xumuradhe jedhee rakkoo hin qabu hidhaa ji'a 8 natti murteessanii isa xumuradhee gaafa mana sirreessaa galu gaafa natti murtee dhagahu waajjirri barnootaa koree manaajimentii immoo taa'ee beeksisa irratti baasee hojii irraa baay'ee guyyaa 10 keessatti namootaan gaafa namoota siqa turan. Guyyaa 10 keessatti ragaa kee dhiyeeffadhu akkana achi turu beekaa hojiirra naaqe. Utuu waajjira poolisii magaalaa Bishooftuu jiru utuu himatuun irratti hin banamin. Dafaniima utuu himatamtanii murteen argatanii ani hidhamee waajjira poolisii ture gaafa guyyaa 17 himata kan mana murtii kan inni yaadde. Isaan garuu utuu kun hin ga'in dursaniima guyyaa 5 guyyaa 7 keessatti kan isaan murteessan. Hanqawamee kana keessatti hojiirra haqamee naan jedhan. Ergan iyyuu qabamiti ree beellama waamicha yeroo tokkoffaa yeroo lammaffaa akeekkachiisallee jedhamiti ree silaa otoo hojiin ariin. Garuu isin qabamtanii poolisii harkaa otoo jirtanii guyyaa 5 keessatti hojii adeemtanii. Mana murtii akkeen irratti murteessan. Isatti egaa Adaamaa dhaqee mana amala sirreessaa ture hidhamee hidhaa adabbii koo xumuradhee manni amala sirreessaa kan godina Shawaa Bahaadha ragaa hiikamuu koo fi adabbii koo xumuruu koo ragaa naaf kenna waraqaa barreeffama. Gaafa naaf kennu ji'a 5 fi guyyaa 10 keessatti naaf kenna hidhame jedhee naaf kenna makroodhaan. Kana qabadeen ji'a 5 guyyaa 10 miti. Ji'a 5 guyyaa 12 keessatti hojiirraa baddennaan naqeen kan manni amala sirreessaa godina Shawaa Bahaa sun naaf kenne itti hidheen bakka akkasiin ture jedheetan qajeelfama public service wal qabsiisee public service qajeelfama maal jedha kan namni hojiirraa badde. Namni tokko rakkoo humna isaatiin olii jala yoo ture fakkeenyaaf itti murteeffamee adama to'annaa seeraa jala kan ture mana amala sirreessaa kan ture rakkoo hawaasummaa rakkoolee hawaasummaa kan qabu dhibeedhaan ragaa kana yoo qabate ji'a 6 keessatti hojiitti na deebisaa jedhee yoo iyyate hojjetaan kamiyyuu mirga hojiitti deebi'uu qabaa jedhe dambiin public service Itoophiyaas ta'e kan Oromiyaa waan wal faallessu hin qabu jecha dambiin sun. Dambii kana keessatti jedheetu ji'a 6 hin guutin ji'a 5 guyyaa 12 keessatti naqee iyyadde bakka akkasiin ture jedhee ragaa qabatamaa laa jedheetti agarsiise. Turanii niman gaafadhee gaafan ture deebiin naa deebi'ee garuu si deebisuu hin dandeenyu jedhan. Maaf jedhee gaafan gaafadhu amma koreen nageenyaatu hin deebitu siin jedhee naan jedhe itti gaataa waajjira barnoota. Kan magaalaa Bishooftuudha. Koree sababiin isaa sababa natti himne. Hin deebisin siin jedhan deebisin naan jedhanii. Kanaafuu rakkoon narratti uumamaa deebisuu hin dandeenyu security na hordofa yoo tina gaafatte iyyuu naan jedhe. Okay. Anis sadarkaa hin eege karaa hin dhaabbanne waajjira barnootaatti jedheen galagalcha waldaa waajjira misooma barnootaatti kenne achirraa public service gaafadhe. Public service waajjira public service kana magaalaa sana
achirraa immoo gara waajjira kantiibaan gaafadha. Walumaa gala waajjira paartii nu didee naan jedhan achirraa gara kantiibaa fidan. Okay, humni kun sadarkaa kana dhaabeera. Hiraarkii kana eegee sadarkaa isaa eeggadheen gara kaman dhufa. Gara biiroo barnoota Oromiyaa dhufa. Gara biiroo barnoota Oromiyaa dhufa. Biiroon barnoota Oromiyaa maal jedhee? Meeshaalee qabaachumatti waajjira paartii jechuun badhaadhinaati. Waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Bishooftuu fi bulchiinsa waajjira bulchiinsa magaalaa Bishooftuu immoo gaafataniitu gaafadhaa isaantu nu dhorkema maal jettan? Gaafadhu naan hin jenne. Kan hin gaafanne maaliifi kan hojjetu nu ibsuu qabu public service waajjira public service. Service eenyutu sin ajajee paartii tu nu dhowweedha. Kuni akka nu isin deebifnee fi paartii nu dhowweedha. Tole paartii immoo sodaattan immoo simaaf hin gaafanne. Paartiin immoo dhimmi sun immoo paartiin ilaallatu. Yoo naqee maal jiruuf tanaan jechuu danda'u waan ta'eef. Maaliif hojiin paartiidha hojii kanaa miti. Civil service tokko nuun jedhee jettu gaa. Inni immoo walitti nama walitti naquudha waan ta'eef. Tole bulchiinsa magaalaa onne. Bulchiinsa magaalaa gaafa naqu isaan illee akkuma kana. Caasaa nageenyaa fi waajjira paartiiti waan hojjennu koreedhaan waan hojjennuuf koreedhaan dhaabate kan kennuun jedhan. Ayyeesaa booda biiroo barnoota dhufte. Kanaa booda biiroo barnoota Oromiyaa dhufe. Biiroo barnoota Oromiyaa gaafa dhufu biiroon barnoota Oromiyaa ragaan kee beerree naan jedhe. Ragaa ittiin hojiirra dhaabbatte. Ragaan ittiin hojiirra dhaabbatte beeksisa yoo ala barbaadeen dhabe beeksisa ittiin hojii dhaaban. Beeksisuma yoo nan dhabe kan ittiin hojiirra dhaaban isaan. Akka seeraatti namni tokko xalayaadhaan hojii dhaabsisu malee cal jedhanii hojjetaa tokko hojiirraan dhaaban. Xalayaan naan kenname. Galmee irratti qabuun qabamee hojiirra ari'amuu keessan kan jiru galmee keessa hin jiru waajjira keessa. Isa eenyutu natti agarsiisa hin jiru. Yoo inni dubbadhe iyyuu deebi'anii raawwatanii hundumtuu natti hin dubbatanii naanooduu utuman taa'u kaanii ba'u kan taa'een abbaa dhimmaa taa'een eeggadha jechaadha. Utuun kanaan turuu gaafa deddeebi'ee gara ji'a lamaa tureen na dhukkubsa waan ta'eef gara hagayya 25 bara 2014 sana abdiin kutadhe gaama. Public service illee dhufe isaan illee ragaa na gaafatan. Kan gaafa gaafa isaan maalaan jedhan ragaan kee ittiin hojiirra dhaabbatte kamii naan jedhan naan laan dhaqee fudhu iyyadhachumatti. Ji'a jaakeetti ati gaafatteetta. Kan aangoo ji'a jaakeetu jiruutti qabu bulchiinsa aadaa bakka hojjettu sanaadha. Bulchiinsa magaalaa. Gaafa naqu namni dubbisu hin dhibe. Kan Oromiyaa. Gaafa kan Bishooftuu. Kana booda maal jedhaa deebiin deebi'u caasaa nageenyaatu dhorkee jedhu. Akkuma duraa deebiin kanuma caasaa nageenyaatiin naan jedhu. Amma caasaan nageenyaa dhimma nageenyaati malee dhimma hojjetaa hojiitti deebisuu. Nageenyaa dhowwu kan hojiirraa dhaabbattanii galmeen qabamee beeksifni bahee guyyaa akkasii keessatti dhiyaadhaa jedhamtanii dhiyaachuu waan diddaniif hojiidhaarraa sin kaafnirraa kan jedhu qaboon qabamee wanti murtaa'e barreeffamne hin jiru waajjira keessa. Waan hin arge tokko hin qabu. Kana naa kennaa beektanoon giriindooni. Gaafadhe namni natti nu dubbatan deebi'uu naan kennan kanarratti himnee deemma deebisee haala kanaan haalli sanaatuu deennaan waajjira barnootaan deeme hagayya 25 bara 2014. Ci deemee tan tigaataa hojii barnootaatiin amma immoo hojjedheen jiraadha. Muuxannoo waggaa hamma kanaan hojjedhe. Naaf kenni naa kennu hundeessaa boleessoo jedheen gaafadhe. Gaafan gaafadhu rakkoo hin qabu naa jedhe nagaa ol gaafanne. Dedursa akkanaa jedhe waajjira paartiin deemtuu naan jedhe. Waajjira paartiin maal hojiin naqa xalayaa sana naa kennu hundeessaa inni sun danda'a waan ta'eef muuxannoo kanaa barreessii mana barumsaa dhuunfaan galee barsiisaan jedhe. Iyyadhu naan jedhe. Dhaqeen waraqaa waajjirarra deeme dhaqee gaafadheen iyyadhee muuxannoo kanarraa kaasa naa kennaa galata kabajaa hojiin jedhee mallatteessitti kennannaan misooma barsiisotaaf naa qajeeshe. Misooma barsiisotaaf naa qajeeshee gaafa ture ammas immoo deebi'anii maaltu dhufaa poolisiin na hordofee dhufe waajjira poolisii waajjira barnoota. Gaafa dhufu poolisii namni siviiliin tokko duukaa deema itti gaataa waajjira barnootaa biiroo isaa lixuuf jedhee kutaa qaba nyaaraan na agarsiisaa darba nama uffata siviilii uffatu tokko. Ani immoo taa'ee warri misooma sun maal laa jiru taa'ee galuu galmee koo galagashaa jiru taa'anii galmee koo naa barreessuudhaaf fayyila koo galagashaa jiru nyaaraaniti nama uffata siviilii uffatu tokko agarsiisa. Gaafa akkas gala gaafa akkas gala komaandarri tokko balbadoo dhaabbata. Kana booda siviiliin sun kutaa itti gaataa hojii barnoota sana seenee gadi ba'ee dhufeeti kotta alatti barbaanaa jedhe maaliif inni kotta deebitanaan jedhan achumaaf waan ji'a 10 hidhan gaaffii tokko malee waan ani muuxannoo hojii gaafadheef
Kun kam egaa kuma lama kudha shanii kun? Kuma lama kudha shan. Tole. Hidhamta egaa himatamtanii sarratti immoo? Himatamuun hin qoratamne iyyuu. Kana badiinis hin jenne. Badiin kee kana iyyuu hin jenne. Maaliif na hiitan jedhee gaafan gaafadhu namoota gaafadhuun maa jennaan qaama oliitiin nu ajajee naan jedhe komaandarri tokko. Kan magaalaa Bishoftuu moo? Qaama oliin na ajajennaan qaama olii kun kam jennaan taa'ii qaama oliin nu ajajeedhaan. Hangarratti kana balleessite sana balleessite tun jedhin ji'a 10 guutuu hidhameen achirraa bahe. Gaafa achirraa bootti har'a maal keessa jira jireenyumti koo kun. Maal jedhanii isin baasan? Gaafa sana wanta kun dubbanne mirga wabii barbaadadhu nuti mirga na wabii si ta'u barbaadnu ji'a 10 booda dhufanii. Gaafa ji'a tun maal jedhu gaafa ji'a 10 dhufanii nama wabii si ta'u qabda jedhanii natti na waamanii. Akka maal gootaree nanga achuma kee aboo mitiire gammachuu guddaan jiru. Gaafa na barbaadadhu nan bahe. Gaafa hin bahu maatiin harkatti diigamee rakkina ulfaataan hundumatu na quunnamee jira garraatti. Ijoollee qaba. Mana qaba ijoollee 3 qaban. Ijoollee kana ittiin jiraachaa jirus barnoota illee kana itti hojii hin qabdu. Hojii hin qabdu. Ijoolleen xixiqqoodha. Ijoolleen sadarkaa keejii barataa jiru. Egaa amma hojiin bara 2014 asin jiru jechuudha miindaan. Hojii miindaan hin jiru. Ijoolleen mana barumsaa dhaqaan jirtu. Ijoolleen mana barumsaa mataa isaallee barana kana mucaan hangafaa waggaa tokko addana jalaa kute keejii. Hangafaltan abdanii. Baranas immoo akkuma isheetti hojii xiqqoo eegalee gaafa galchuu booda ammas immoo kaffaltii mana barumsaa mala ijoollee waan nyaata baratanii dhabaa jiru hanga samarran ammaarayyuu. Hararra daabbootti kennee ijoollee kuma mana barumsaatti erguun dhabaa jira. Amma gaa deetti waggaa 12 ol barsiiftanii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Bishoftuurraa waraqaa eenyi sababa kan eertan kanaan hojiirra dhabdaniittu. Miindaanis hin jiru. Hojii bakka biraa yaaluuf yaaltaniittu? Hojii bakka biraa hojii humnaati. Hojii humnaa kana yaaleera. Hojii humnaa kana immoo hin danda'u. Hojiin humnaa kun sababa lafeen dugda koo baay'ee miidhamee jiruuf anis yaalii hin argatanii fi danda'ee waa lafaan fuudhu. Amma gaa maatiin maaliin jiraatu? Maatiin hanga irraatti tokko haalli mana keetti jiraachuu turre mana nama akkasumaan ijaaramee taa'uun kadhadhee mana hidhaa taa'ee gaafa maatii koo warri mana kiraadhaa kee baasan. Naman kadhadhee nama sana gaafan kadhadhu manni akkas akkasii jira dhaqaati haradhaati yoo sinii galetti tinii ta'ee itti galaanuun jee namni dhuunfaa tokko. Tole jedhee nama koo waamee nama sanaan wal quunnamsiisee gaafa itti yaaltu manichi baay'ee moggaadha. Manni kun kosiidha abbaa margee kosii darbaa caakkaadha jechaadha. Mana kadhattee nama kadhattee caakkaa raajisitee hartee itti galte. Erga isheen naannoo manni gibbiin gargaarsa nuu kenne egaa. Gaafa ji'a hedduu itti teessee kana itti galuun ishee ji'a sadaasaa keessa 2015. Achirraa gara gibbiin babbareede egaa namni immoo erga nama gargaare mooraa isaa immoo mirga waan barbaade hojjechuu danda'uu qaba. Kana egaa maal goona humna dhaan qabnu. Umarratti mana lukkuu biraa waan qabuufi mana lukkuu kireeffate. Abbaanti mooraa sun dhufe. Inni mana sanii kennee. Mana nuu kenne kun. Kireessanii abbaa nama lukkuu horsiisutti. Nama lukkuu horsiisutti kireessan. Gaafa lukkuu. Moorachuma akka jirutti. Mooraa guutuu moo? Mooraa moo guutuu kireessanii warra kireeffatan sanaa illee jalqaba maalluun jedhanii jarreen kun miidhamoodha. Hojiillee haadha manaa isaatiif uumaa. Itti bu'aman ijoollee isheetiif daaboo bittee itti na jiraachiftu jedhan. Malee keessaa bahaan jenne. Keessaa bahaan jenne. Dhumarratti immoo yoo bakki isin hin ga'u ta'e qorqorroo wayinii istoorii kan mannoon hin barbaachisan daaqoo lukkuu kanaa fi soorata lukkuutii fi lukkuu buphaadhaaf maateriyaaliin gadaa barbaachisu isin farru ijaaraa qorqorroo moluukii mortaa isin biratti ijaaramdee jara kanatti xiqqoo baay'ee miidhamoodha waan nyaatan hin qabanii jedhan dhufanii. Kan jedhee dhumarratti garuu deemanii gaafa jedhamu mana sanas ijaarree warri mana lukkuu sunis xiqqoo gaafa deemanii jedhan hojii eegalanii mana keessa gara nuu baawutu dhufe. Gaafa jiru kiraan isaanii amma isa dabalataa. Kiraan isaanii guutummaa isaanii waan ta'eef mooraa guutuu waan ta'eef mooraa guutuu kireeffatanii itti walii galanii jiru jechaadha. Nama isa tola sin kaayee sin gargaare sanaatu faana haasoftaniittu. Sagaasaa sun immoo inni immoo dhumarratti bakka qorqorroo haala jireenya mi'aayee qorqorroo kana rukutu nama kanattis galeensa fedhii dhabee waan jaraaf waadaa gale sana qorqorroo sana rukutu. Iddoo mannoo amma maaltu jira amma
mannooni manattiin xiqqoodha sooranni lukkuu bakka nuyi ciifnu bakka nuti teenyee daabboollee nyaannu kana jira waan argannu akkuma lukkuu mannoo wajjin nyaachaa jirra jecha Roomaa kana keessatti haala ulfaataa kana keessa jira. Mee amma daawwattoota keenyatti himadha maal ta'uu wayyaa amma dhukkubsataadha isinii ijaan argeera deemuu dandeessanii luka fe'uun akkasittidha kan deemtanii hin qoratamnee ta'uu malaa diiskiitu na socho'eera jettu qorannooleen barbaachisaa ijoolleen barumsaa hin gallee manatti galtan rakkoodha kan nyaatan rakkoodha hojii dhuunfaa yaaltanii akka milkoofnedha mana barumsaa biraallee akka hin galleef waraqaa muuxannoon dhabee manni barumsaanii gaggaafadhe immoo waraqaa muuxannoo fidii naan jedhanii naan jettanii turte dhugaadhaafni. Muuxannoo na gaafatan waggaa mana isa turte. Otoo istuudiyoon galiin akkas naan jettaniitu waan ta'eef waraqaa muuxannoo illee arganneedha. Mee maarsinii waya maal jettu amma daawwattoota sagantaa kana laalaniin akka isaan sin gargaaraniif namummaa irratti hundaa'anii ijoollee keessattuu ijoollee boruu Oromoos bakka bu'uu dandeessi biyya kanallee bakka bu'uu dandeessi kan namaatti immoo jiraachuudha qabu waan ta'eef maal jettuun himadha. Oromoon bakka jiru haala rakkina hundumaa akka jiru ni beekna. Ijoollee koo cinaa akka dhaabbatan fayyaa koo amma ijoolleen koo tokkoffaa waan nyaatan illee hin qabanii mana barumsaa seenanii barachuu hin dandeenye amma beelaan jechaadha. Anu fi kooti dhibeen koollee yaalamuu hin dandeenye kunoo miidhameen jira. Ijoolleen koo bakka irratti hafuurraa utuu lubbuun jiru Oromoon bakka jiru hundumaa akkana cina dhaabbatu jaalala waaqayyoon hin gaafadha. Baay'ina sodaachisa ka'uu hin danda'u waggaan amma gaafasii ka'u ilaa'uu dandeessu amma kun gogeera amma gara tokkotti. Isa waan biraa hojjechuu mitiiti. Daawwattoota keenya qophii kana dhageessaniittu haala yeroo fi hojii barii barsiisummaa dabalatee kan akka dhuunfaatti immoo isaan irra ga'ee gara dhumaa kanatti haasa'anidha. As keessatti qaamonni dhimmisaa ilaallatu. Kan biiroo barnoota siivil sarvisii biiroo sarvisii Oromiyaa fi bulchiinsa waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Bishooftuu irratti ilaalchisee kan isaan kaasan haga dandeenyetti nuti isin quunnamuu yaalla isinis deebii yoo qabattanii nu dubbistan yaada kanarratti deebii keessan keessummeessuuf balballi keenya yoomiyyuu banaa ta'uu ibsuu barbaada. Kanaaf warri qaamni dhimmi keessan as keessatti ka'e isaan maqaa kaasan deebii yoo qabattanii dhiyaatan baay'ee isin keessummeessuudhaaf fedhii qabna. Nuti soo dandeenye hulaan argamnaan isin dubbisuuf yaalla. Qophii keenyarraa kanumaa xumurreerra. Dhaamsi koo inni guddaan garuu namni erga du'ee erga darbee booda gaarummaa haasa'uun hidhii walii xuuxuun barbaachisaa miti. Ijoollee qabu ijoollee sadii jettami haadha manaa qabu haati manaa ijoollee xiqqoo guddisuu waan ta'eef hojii argachuu hin dandeenye isaan immoo qaamaan miidhamanii jireenya isaanii iyyuu rakkoo gaaffii guddaa keessa jira hojii humnaallee hojjechuu hin danda'anii hojii barsiisummaa immoo kan dhuunfaallee akka hin galleef waraqaa muuxannoo dhabanii saba isaa immoo himaniiru. Kanaaf hamma dandeessaniin ijoollee isaanii gargaaraa warri yaalsisuu dandeessanis mana yaala qabdanis yoo tolu yaalsiftanii isaaniin warri kuntaala tokko kuntaala walakkaa baay'aa burcuqqoo 5 qabdanis midhaan otoo kennitanii fi warri horii kennuu dandeessanis 10 isaa ta'u 20 kumas miliyoona isa godhas gargaartanii namummaan kanadha. Gaafa du'ame sobanii walii boo'uu fakkeessuudhaaf wayyoo goota koo jechuun manneen qabu. Birri baay'ee inni bileenaan inni qabus inni bashannanis inni fooqii irratti ijaares gaafa du'u dhiisee madeema. Kanaaf namummaan walitti dhagahamee Oromummaa isa jedhamu hojii irratti hiikamee arguun ka jedhu akka iyyataatti gaaffii koon isaan gargaara akka jedhu isin dhiyeessa. Qophii keenya irraa kanumaan xumurreerra. Daawwattoota keenya waan waliin turanii guddaa galatooma. Handasuu Duulaati ogeessa kaameeraa fi kan sagantaa kana waraabe immoo editis godhe Geetoo Lamayyoota. Kamisa dhufu immoo dhimma biraa walitti deebina. Hangasittuu haala gaarii keessa nu tura. Galatooma isinis barsiisa.